Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraattan isiniin jedha. Egaa har'aan tanas waan tokko qabadhe isiniif dhufee jira. Innis maal seetan suuraa keenya kan Facebookii akkamitti edit godhachuu dandeenya. Facebookii keenya irratti profile kan godhannuu fi kan post godhu garaagarummaa isaa seeraan beekuu qabna jechuudha. Itti aansee maal goona amma yeroodhaaf jechuudha. Akkamitti akka suuraa keenya profile Facebookii seeraan hojjennee tolchinee edit goonee babbareechinee profile godhachuu dandeenyu isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf maal goona dursa hojiitti seenuun dura namoonni YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe fi like gochuudhaan akka nu hordoftan isin gaafanna jechuudha. Kanaaf jechuudha hojiitti seenuun dursa aappiiwwan kanneen lamaan isaan kanneen lameen qopheeffanna jechuudha. Play Store irraa buufanna jechuudha isaan kanneen lamaan jechuudha. PicsArt fi Pixlab kanneen jechuudha. Kanaaf maal goona dursa PicsArt tan jettan irratti click goona jechuudha. Gama gadhaan irratti mallattoo eda'u tana yeroo takka click irratti gadi goona jechuudha. San booda maal goona gadi siidha jechuudha. Gama gadhaan irratti akkasine pick canvas ta'e tana yeroo takka click goona jechuudha. Sana booda background keessan qopheeffatan kunniin background dha. Kanneen irraa yoo barbaadan ka barbaadan warraa fudhachuu dandeessu jechuudha. Ani background qopheeffadhee qaba waan ta'eef no background kiyya fidee jira jechuudha. Sana booda maal gootanii haala haala kanaan dhufe maal goona gubbaa irratti gama mallattoo irraa eegitana yeroo takka click irratti godhan yoo argatu. Sana booda kunoo haala kanaan naaf dhufana. Haala kanaan dhufe maal godha ani kalara kan jijjiiruu barbaada jechuudha. Kalarri kun naaf hin taane waan ta'eef hin jijjiira jechuudha. Maal godha kalara kana gamanatti tuqa jechuudha. Sana booda kunoo kalara kanatti jijjiiruu barbaada jechuudha. Maal goona sana booda kalara akkuma gurraachi dibame kana magariisa kana diba jechuudha. Magariisa bifa magariisa. Haala kanaan background haala kanatti erga jijjiire maal goona ammas asumatti deebinee gurraacha irratti deebina jechuudha. Sana booda gurraacha erga goone maal goona itti aansee immoo gamanatti shape tan jettu gama jalaa kan gama mirgaarra jirtu tana isii tana yeroo takka click goona jechuudha. Sana booda kuno fiilitti deebina jechuudha. Okay goona. Okay erga goone haala kanaan eeganuu dhiyaate gabatee yookaan timeline kanarratti maaltu uumama laala. Amma kuno haala kanaan akkatti geengoota irratti maal goona erga haala kanaan dhufe maal goona wal qixxeeffannaa wal qixxeessine haala kanaan dhufe eega maal goona sana booda gubbaarraa kuno mallattoo xiyyaasan okay goona sana booda edit image kan jedhu goona jechuudha. Sana booda erga haala kanaan dhufe maal goona gamanatti as deebina jechuudha. Gamanatti erga as deebine add photo tana jechuudha. Kuno isii tana yeroo takka click gadi goona jechuudha. Kenna kuno asii haala kanaan suuraa kiyya qopheeffadhoo qaba haala kanaan fide jechuudha. Haala kanaan finne maal goona crop tana kuno bakka tana jechuudha. Crop tana yeroo takka click godha. Sana booda space gubbaa kagamu gubbaa kanneen akkatti gadi gabaabsa jechuudha. Gamaa fi gamana isaatis yoo barbaadan yoo tirfii jiraate space yoo qabaate akkatti irraa murtan jechuudha. Gamaa fi gamana kanas ani gamaa fi gamana hin qabu gubbaarraa kunoo haala argitan kana gubbaarraa gadi gabaabsa jira jechuudha. Gubbaa kanarraa gadi gabaabse sana booda maal godha mallattoo right tana yeroo takka click godha jechuudha. Sana booda haala kanaan erga haala kanaan dhufe maal godha kunoo ammas gamanatti deebi'a. Asuma keessaan baana jechuudha. Kataa watta'e tana kunoo isii tana yeroo takka click irra gadi godha jechuudha. Sana booda haala argitan kanaan dhufe haala argitan kanaan dhufe maal godha haala kanaan wal qixxeeffannee maal goona gubbaarraa raayitii tana yeroo takka click goona jechuudha mallattoo raayitii sana. Sana booda maal goona erga haala kanaan dhufe booda gamanatti as deebinee ammas kunoo diraawutan jettu tana yeroo takka click goona. San booda maaltu uumama kalara kanatti as deebinee sana booda kalara kanatti erga jijjiirree maal goona amma buruush goona jechuudha. Buruush jechuun bakkee irraa hafetti fi hafe kana irraa murra jechuudha. Suuta jennee bakka inni geengoo kana wal fakkeessine jechuudha. Osoo biraan dabarre kunoo akka itti seennete jechuudha eeggachaa kunoo isii tana haala kana irraa murra jechuudha. Erga haala kanaan murre maal goona sana booda maal goona asuma keessaan baane kalara kana jijjiirra jechuudha. Ammas gurraachatti jijjiirra. Sana booda raayit eeggoone gamanatti sheeppii tanatti deebine kunoo asitti deebine miti stroke tanarratti deebina. Sana booda maal goona kunoo ammas irra deebine jechuudha. Isii tana irra deebine seeraan waliin qixxeessine jechuudha. Hojiin keenya akka bareeduuf jechuudha. Haala kanaan akka waan hojjennu bareedaa nu ta'u goona. Kunoo haala argitan kanaan akkatti eeggoone maal goona gadi siinee ammoo gamanatti as deebina buruush kanarratti jechuudha. Buruush erga goone bakkee suuraa keenya irratti seene kana irraa bakaafne jechuudha. Kunoo argitan kana suura jennee fuula keenya irraa balleessine jechuudha.
suuta hojjetamuu qaba of eeggannoodha jechuudha. Egaa haala kanaan nu dhufee maal goona ammamootu gubbaarra jechuudha. Raayitii tana yeroo takka kilik gadi goona sana booda maal ta'a ammas as deebina jechuudha. Yeroo takka gamanatti as deebina sana booda maal goona kunoo bakka tana jechuudha. Sana booda adjust tan jettan yeroo takka kilik gadi goona adjust goone maal goona kunoo biraayitii isaa sirreessina jechuudha. Walqixxeeffannaa kanaan jijjiiruu dandeenya akka barbaannetti jechuudha. Kunoo bifa argitan kanaan akka barbaaddan godhuu dandeenya. Egaa dhumarratti haala kanaan akka barbaannu godhuu dandeenya suuraa keenya. Egaa haala argitan kanaan amma akka duraa san hin jiru jijjiiramee jira jechuudha. Kanaaf maal goona waan hafte mootu gamanaan itti daballa jechuudha. Egaa mallattoo gubbaa raayitee gootanii tana asiin tuuxanii seef gootu jechuudha. Seef ta'ee jira. Egaa seef goonee maal goona as keessaa baana jechuudha. Egaa as keessaa baanee Pixlab kan jedhu kana keessa seenne jechuudha. Egaa Pixlabii keessa seenne suuraa keenya ka amma hojjetanne sanitti isa barbaanne finna jechuudha. Egaa maal goona haala kanaan kilik gadi goone suuraa keenya ka amma qopheeffanne san jechuudha. Kan amma qopheeffanne isa kana kilik irratti goone jechuudha kuno. Egaa haala kanaan kilik goone bakka tana gattuudha sana booda kuno kenna akkatti walqixxeeffattanii haala kanaan eega keettanii maal goona kunoo amma erga haala kanaan qopheessni maaltu jira kunoo bakka tana kilik goona jechuudha. Teekst kan jedhu kana kilik goona teekstii tana mee waa irratti barreessina fakkeenya tokko barreessina jechuudha. Egaa Shamsuu dot apps kan jedhu barreessina jechuudha. Mee sana booda kilik irratti goona jechuudha. Egaa kilik goone egaa haala argitan kanaan baay'ee tokko miidhagee jira jechuudha. Kanaaf maal goona egaa haala kanaan tottolchine kunoo haala argitan kanaan eega tottolchine gubbaarraa mallattoo gubbaarraa tana kunoo isii tana jechuudha. Sheer tan jetta gubbaa tana jechuudha. Yeroo takka kilik goona jechuudha isii tana irratti jechuudha. Sheerii tana yeroo takka kilik goona jechuudha. Sana booda erga akkana goone maal goona kunoo bakka tana irratti seef tan jettana yeroo takka kilik goona jechuudha. Seef godhannee xumurannee jirra jechuudha. Haala kanaan baay'ee tokko bareedaa hojjenne. Kana malees immoo yeroo biraatti jechuudha. Kuni kan piroofaayilii godhannu yeroo biraatti immoo ka poost goonu haala kamiin tottolchine poost godhuu dandeenya suuraa keenya akka barbaannetti kan jedhu sooshaal miidiyaalee hundaafuu jechuudha. Akkamitti akka ta'u isinii qopheessa jechuudha. Kanaaf laayikii fi sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa yuutuub chaanalii keenya jechuudha. Kanaaf xumuree jira galatoomaa isiniin jedha.